Oromoo dhagayu ergaa jabaa kan Waaqayyo akkana naan jedhe ganama kanaan jechuudha. Farsoodhaan osoo hin ta'in hafuura qulqulluudhaan machaa'een dubbadha. Kanaaf sirriitti dhaggeeffadha. Waaqayyo akkana naan jedhe Yihuudaa hin amanamne irra Israa'el amantii hin qabneetu qajeeltuudha. Dhaqiitii ergaa kana kaabatti labsi jedhannaante. Yeroo tokko waan duuka bunullee hin beeknu raajii saamii mucaa jedhamu tokkollee samoona qulfii jawaaritti maal kennamee jira jedhee tooba tarrafamu argeera. Hojii inni dubbii mirqaanaati akkanatti ganama dubbadhaa hundaafu ergaa ciccimaa kana ganama sa'aatii 2 osoo hin ta'in akka Phexros jedhe kunoo ganama sa'aatii 3 hin taane farsoon sa'aatii kana hin dhugamu jedhee dubbate hojii ergamtootaa boqonnaa 3 irra. Amma maal seetanii Amaariffaan maal jedhaa ከዳተኛይቱ እስራኤል ጸደቀች ከአጭበርባሪዋና ከውሸታሙ አይሁዳ ነው። ከውሸታሙና አጭበርባሪው ጀዋር ምንም ቢሆን ለኢትዮጵያ አብይ የተሻለ ነገር አለው ብላችሁ ነው የመጣው ዛሬ። አብይ ዋን ጋሪ ቀብ ማሊፍ ሴተን ሰሪት ደገፈዳ ኦሮሞ ሜ ከበጀማ አርቲስት አሊ ቢራ ሁሙነ ደደባ ከነን ብሻን መንደረ ተከትስ መንደረ ለማትስ Haadholii dadhabaniif mana ijaaree nama addunyaa kanarraa taree Jawaar waan Oromoo fayyada jedhee waan hojjete takka nutti himame. Waggaa 150 bar Finfinnee keessaa baane ani rabbii gaditti biyya kana keessa jiraachuun kiyya. Isaan kabajee miti isaanuu yeroo baay'ee namoonni harka kiyyaan ibidda qabachuudhaaf isaan akka arrabsu na dhidhiibanii rakkoo guddaa keessa seenee iyyuu garuu sababni jiraachuun kiyya. Warri amma aangorra jiru Dr. Abiy faadha. Dadhabina kiyya wajji kufaatii kiyya wajji na obsanii na baataniit amma ga'e jechuudha. Amantanis amanuu baatanis taa'ee danda'a amma mana hidhaa qabame kuni osoo bara kan ta'e ayyir irratti waan godhamu hin beeknu. Umaan fiddu guyyaa 5 hiriirtee rib jettee footoo gadhiistee hin baata. Warri ala teessanii harka namaatiin ibidda qabachuu barbaadani. Dawa waan kadalal. Bias carra Oromoon carraa waan qabuuf. Nama rakkoo guddaa hojjetee mana hidhaatti na wajjin yeroo tokko ji'a tokko yeroo hidhamu san ture injira ture. Hojiin isaa sun in ajjeesisa garuu nahanii fi garaa laafanii fi gorsanii ji'a 2 moo 3 booda gadhiifame. Bireenii faa hidhatee magaalaa balleessuuf nama socho'ee jechuudha. Nama akkanaaf garaa laafaniit amma magaalaa ta'ala argitanii kana hunda hubadhaa. Amma maal seetan አንቺ ምን አለብሽ ሁለት እናት አለሽ ሁለት አባት አለሽ አንዱ ቢሞትብሽ ባንዱ ትሜ ያለሽ ጀዋሪ ዳን አንተ ምን አለብህ ነው ሁለት ሀገር አለ ሲፈቀድልህ ኢትዮጵያ ትገባለህ ካልተመቸ ደግሞ ፈርጥተህ ትሄዳለህ የሚያልቀው ደሃ ነው ጉርባንኩን ነሞተ ሰበበ ሰዓትን ኡመን ይፍዩ ይፈማ ነመንጋፈን ነሞተ ሰበበ ሰዓትን መዳን ኤሰቡቴን ኢሳኒ Imbeekaman eessa buutan eessa kuftan nama hin jenne imimmaan galatee burqarra draamaa burtee ka isa naasisu addagee nama safuun beekni baalagee faayidaa isaatiif aangoo isaatiif dhiigni ilmaan Oromoo homaayyuu kan ittiin fakkaane yeroo tokko Oromoon akka qoosaatti ilaala malee yeroo tokko maal ta'e Oromoon du'aa jira jennaan Oromoon tokkodu har'a kumni dhalatee bulaa jedhe kana jechuun barduuti Oromoo maanatti hin fakkaatu dabar aangoodhaaf qofa dhugaa caaluu baasii jedhamee Ameerikaatti yoo dubbatama bakka san hin jirru kanaaf yeroo bakka san teenyu dubbannaa isnis isin dhumaati 4 kiiloo nagalchaati sana boodan isinitti maadha lul yisi harka keessaniin hammam ibidda qabachuu akka barbaadu namichi kun Abiy garuu Oromoon isa arrabsu osoo qoqqoodame akkanatti isa tuffatu isa xiqqeessu jalqaba arrabsee warra arrabsuuf ka kenne Oromoo dabar Jawaartu jalqaba gantuun kun osoo galee maqaa isaatiin biyya kana dhiite garuu osoo arrabsamu Finfinnee kana keessa amma wanti deemaa jiru wanti Oromoo fakkaatu baay'eedha namni Oromoo ta'e Finfinnee keessa jiraatu Finfinnee taa'ee Dr. Abiy arrabsaa garuu Finfinnee keessa bashannanaa jira Finfinneen kiyya jedhe amma harka ko galte jedhe afaan Oromoo akka fe dur taaksii keessa bar
namni waan lamaaf duubatti deebi'a taaksii keessatti bayyesuus yoo jedhamuu fi afaan oromoon on dubbatamu baasii keessatti akkanatti duubatti deebi'a. Jaarsi tokko Dooktara Kaleessa narfee fudhachuu deemee na gorse. Dur jedhe afaan oromoo magaalaa kana keessa nama guddaadha, nama umrii 60 oliiti, ijoollee kiyyanaan jedhe. Nama Wallaggaati. Jaalattanis jibbittanis jedhe. Ani magaalaa kana keessa jiraadhee guddadhee jarrituun osoo hin dhufin dura afaan oromoo taaksii keessatti dubbatamna namni socho'ee duubatti zorii ilaala jedhe. Baasii keessa hin danda'amu jedhe. Amma jedhe makiinaa tiyya qorqorroo xiqqoon nan qaba jedhe ishii dhaabee jedhe baasiidhaan hin deeme yeroo tokko taaksii keessa akkam bultan nagaa bultan namni garagarees rifatees ilaalu hin jiru jedhe. Dur Finfinnee keessaa miti Oromiyaa keessa bara sirba afaan oromoo bansiisuudhaaf 1,200 warri kafaltan hin jirtani. Wal beekna barra. Nurraa ofirraa jalqabnee beek sirriitti. Amma hoo bakki oromoon ittiin bashannanee jira. Artistiin oromoo bar boolee keessa seenee bahuu carraa itti dadhabuu fi itti dhabu ture bara. Amma bara artistoonni eessaa dhufaniiti konsertiillee ta'e kilabiillee ta'e boolee kana walakkaa Finfinnee keessa hojjetanii galaa jiru bara. Kana hunda quba qabaadha. Osoo gantuu jedhamu osoo oromoo miti jedhamu waan oromoo fayyadu waa baay'ee hojjete. Mana barumsaa 1,500 haga 2,000tti mana barumsaa bulmaataa Oromiyaa keessatti hojjetani. Wantoota hojjetaman baay'eedha. Mee mucaan kun waan oromoo fayyadu wanta hojjetame gaaf takka jajee beektu gurbaa Yamaniin kun ilmi Alii Barbare hin jiru. Kanaaf maalinni Yuudaa gantuurra jedhe Israa'eel nama namni santu qulqulluudha jedhe. Ammallee badiin waggaa 150 hojjetame waggaa 5tti sirraa jettee Oromoon gurbaa aangoodhaaf akkana dhiiga ilmaan Oromootiin aangoo qabachuudhaaf foolatu kana warri duuka deemtan of eeggadhaa. Eegaa tasgabbaa badiin injira badiima. Maal alagaanuu kana caala si balleessaa turte basanuu si tuffachaa si arrabsaa. Mootummaan mee 4 kiiloo seenee Oromoodhaanii Oromoo fayyadaa faayidaan Oromoon tuqamu jibbiinsi Oromoo injira jedhee dubbate sini dubbate jira. Dooktara Abiy kanaaf kan tareef Dooktara Abiy dhiifaman gaafadhaanii dhugaa dubbachuudhaaf akka abbaatti kan dhufuuf garuu warroonni sammuu qabdan warri biyya jaalatan warri biyya ijaartan abbootiin keenya biyya tanarratti gatii baasanii jiran warri jettan warra biyya ijaareetu biyyaaf quuqama qaba barkuun rakkoon qabu Keeniyaadhaanis badee asiinis badee achi deemee nama arrabsuu hin danda'a. Warri biyya ijaare biyyuma keessa ta'a biyya keessa biyyaaf hojjeta biyya keessa du'a. Taayyeellee tiimii kana keessa osoo makamiin baga hidhamte hin baata harka Oromoo irratti kuftee hin baata garuu tiimii kana hin barbaachisu tiimiin kun tiimii gantuu. Yeroo tokko maal jedhee Jawaar Dabratsiyoon hojii hojjetu Geetaachoo hojii Abiy hojii waan takka dhaggeeffadhaa. Warri Oromoon nun bulchuu jedheetti alatti hafee ammallee qawwee qabachuu barbaadu wajjin nama walii gale moo lakki Oromoo jala nam bitama jedhee nama walii galee dhufee Dooktara Abiy jala gale kamtu sinii caala Geetaachoon bar Oromoon haa bulchuu haana bulchuu jalatti nam bitama nam naa bulchuu jedhee seeni bar Dabratsiyoon faa'oo Zammanaa faa'oo Oromoon nam bulchuu jedhanitti akka tafan akkamitti tokko gochuu barbaadan politikaan tanattaniina warri Yamanii kan hordoftan warra Yamanii kun politikaadhaaf hin ta'u sammuun keessan isinittani maan warri politikaa injira qofaasaatti waaqni ayyaantummaa kennee fi politikaadhaaf warroonni uumaman injira isin politikaan tanattaniina gaala keessan eegaachumatti kanaaf wal kabajuun gaariidha siraata qabadhaa ciao